Jalqabarra jaalalleewwan lamaan dargaggoota safaraa saamtota ta'aniin bosona keessa otoo ari'amanii mul'atu. Dursaan dargaggoota kanaas Cheengi jedhama. Jaalalleewwan kanneen lamaanis akkuma ta'anii muka tokko jala dhokatanii, dargaggootni sunis garuu bosonicha keessa seeraan waan beekaniif salphaatti qabatanii gidirsuun isaan ajjeesanii. Itti aanuun jaalalleewwan lamaan Yoodiif Bo'aa jedhaman argina. Baadiyyaa fagoo keessa jiraatu, baay'ees wal jaalatu. Yeroon isaanii wayita gahus wal fuudhuuf karoora baafatanii jiru. Haa ta'u malee maatiin Yood walitti dhufeenya isaaniitti gammadoo miti. Yeroo hundas sitti haaftu jedhuuni. Sababni isaanis Bo'aan dubbachuu dadhabuu isheeti. Haalli maatii ishees wal xaxaadha. Abbaan ishee ijoollummaa isheetti haadha ishee dhiisuun kan biraa fuudhee jiraachaa jira. Haalotni kunis Yoodiin hin jeeqanii. Inni Bo'aa waliin wal fuudhanii jiraachuu qofaadha fedhiinsaa. Guyyaa tokko Yoodii fi Bo'aan laga keessa nyaata isaaniif kan oolu qurxummii kiyyeeffatanii saaxaraa isaaniitti guuttatanii deebi'atoo jiranii otoon yaadamin dargaggootni rakkisoon naannoo sanaa dhufuun dhagaa itti darbatanii fiigu. Dhagaan sunis adda Bo'aa rukutuun addi ishiis ni dhiiga. Yoodis haa yaalamtuuf ariitiidhaan gara haadha Bo'aatti geessa. Haati ishees madaa ishee erga qorsitee fi booda qofaatti isa haasofsiisuuf gara Bo'aa dhufte. Waa'ee walitti dhufeenya isaanis haasofsiisuu eegalte. Bo'aatiin dhiisi ati nama gaariidha, haadha manaa fi nama ishee caaltutu siif mala jetteeni. Yood garuu naannoo sanatti waa'ee isaanii odoo odeeffamuuf akkasumas hamiin hamatamu akka isin dhiphisnee fi miirrii fi jaalalli isheef qabu maaliinuu akka hin daangofnee fi waan hunda akka caaltuu fi ishee fuudhus akka hin dhorkine ibsee fi jaalalleewwan lamaan oduu fi hamii naannoo isaanii akkasumas rakkoo maatii hunda damdamatanii walitti dhufeenya isaanii itti fufanii. Yeroo isaanii baay'inaan waliin dabarsu. Qurxummii kiyyeessuufis nyaata bilcheessuufis nyaatas kan nyaatan waliin ture. Dura Bo'aan dargaggootaa Cheengii fi waayiloota isaa kan jiraatanis naannoo kanadha. Hojii hojjetanis waan hin qabneef gara magaalaa deemuun hoteela keessatti dubartoota rakkisuun kanarra darbuunis dirqisiisanii gudeedu. Cheengi haadha manaa qaba. Amala isaa badaa kanaafis yeroo hundumaa isa ceephaati. Inni garuu gurra isaa isa bitaatiin dhagahee karaa mirgaa immoo dhangalaasa. Guyyaa tokko Yoodiif Bo'aan qurxummii kiyyeessanii deebi'atoo jiranii Cheengii fi waayilootni isaa daandii isaaniirra seenuun isaan dhaabsisu. Saaxaraa isaanii qurxummiidhaan guutes jalaa fudhatu. Cheengis Bo'aadhaan qabatee Yood gidduu galus salphaamatti darbatanii gidduudhaa baasu. Akka carraa ta'ee haati manaa Cheengi dhuftee abbaa manaa ishee dhaabsisuun isaan irraa buusisti. Abbaan Yoodis ilma isaatiin baadiyyaa kana keessaa baatee gara magaalaa Baankok dhaqxee yoo hin hojjenne asii maallaqa argachuun hin dandeessu jedhee gorsa. Yoodis asumaa xiqqoo hojjechuun kaadhima koo Bo'aa waliin nagaadhaan jiraachuun barbaada jedhee deebisaafi. Bultii itti aanutti dargaggeessi waa'ila saamtotaa ta'e tokko muuzii hatee otoo darbuu argina. Akka carraa ta'es Bo'aan daandii sanarra muuzii bakka biraatii bitti harkatti qabattee darbaa jirti. Kanaanis gurgurtuun kuduraalee muuzii Bo'aan baattee jirtu kan isheetti fakkaatee darbattee kuffisuun muuzii sana itti dibaa hattuu jetteeni. Bo'aan dubbachuu waan hin dandeenyeef boo'uurraa kan hafe akkan hanni ibsuuf hin dandeenye. Haati Yoodis intalli kee ilma koo akka dhiistu itti himi. Ani nama dubbachuu hin dandeenye akka soddaa kootti fuudhuu hin danda'u jetti. Bo'aanis kana fageenyarraan dhaggeeffatti turte. Kanaanis baay'ee gadditee gara ooyiruu deemuun bu'uu eegalte. Maaliif namootni naannoo hundi akka ishee jibbanis isheef galuu hin dandeenye. Otoo hin turinis Yood dhufee hammachuun ishee sossobee ishee biraa akka hin dhibamne waadaa seenee fi dhiyoottis akka wal fuudhan itti himuun mirkaneessa. Akkuma baran qurxummii kiyyeessuuf Yood kiyyoosaa sirreeffachaa otoo jiru Chaangii fi waayilootni isaa gara lagaa dhufanii Bo'aa butanii sokkuun bosona keessa erga geessanii booda Chaangii uffatarraa baasuuf dhama'a. Bo'aan humna qabdu hunda fayyadamuun ofirraa dhorkuuf morkatti. Hanguma morkachaa deemtus dhiphannee fi gidiraan itti caalaa deemuun miidhaa hamaa irraan gahaa deemanii. Turtii boodas Yood jaalalleensa akka badde baree naannoo sanarraa barbaadu eegalee. Kophee ishee miila tokkos argatee Bo'aan haardii keessa akka jirtu hubatee maqaa ishee waamaa bosona keessa barbaacha eegalee. Otoo isaan ishee reebaa jiranii qaqqabuun humna qabu hunda fayyadamuun reebuun irraa buusuu yaalus isaan sadii waan ta'aniif isaan hin dandeenye. Isas kuffisuun isa tumu jalqabanii. Kanaan hin gahu jedhanii otoo inni ilaaluu ija isaa duratti
Cheng dirqisiisee gudeeda. Yeroo fixanis lamaan isaanii hanga isaan of dadhabanitti lubbuun isaaniis hanga baatutti reebanii du'aniiru jedhanii bosona sana keessatti awwaalanii galu. Guyyaa itti aanuttis haati bo'aa intalli kooni turte jechuun dhiphachaa ala qorra keessa dhaabattee eegaa bultee gara mana yoodfaa bariidhaan mucaa ishee barbaacha dhuftee maatiin yoodis yood akkan dhufne itti himu. Itti aanses maatiiwwan jaalalleewwan lamaanii ijoollota isaanii barbaacha ba'anii bakka isaan oolan daasii xiqqoo keessa yeroo barbaadanis hin jiranii. Kanaanis sodaa fi yaaddoon isaanii daran dabalaa. Qotee bultuu naannoo sanaa tokko arganii yeroo gaafatanis Chengii fi waayilootni isaa isaan gaada akka turan itti himte. Isaanis ariitiidhaan gara Cheng deemu gaafatu. Innis akkuma amala isaa ijoollee keessan hin argine deemaa jechuun doorsisee ofirraa isaan gaggeessaa. Maatiin waa'ee ijoollee isaanii dhiphatan kunis gara waajjira poolisii deemuun dhimma badinsa jaalalleewwan lamaanii kanaaf Chengifaa akka shakkan eeruu kennu. Poolisichi garuu isa ta'uuf ragaa fidachuu qabdu. Akkanatti fakkaatutti yoodii fi bo'aan ba'aa naannoo kana baachuu dadhabanii waan wal fudhatanii badanidha jedhaanii. Taatee itti aanuunis waa'ila Chengifaa tokko argina. Innis waan hiriyoota isaa wajjin godhetti gaabbee sammuun isaa boqonnaa dhabeera. Kana gidduuttis Chengii fi waa'illi isaa hafe tokko dhufanii maal taateetti jechuun gaafatu. Bo'aa irratti waan hamaa raawwatan hirriba akka isa dhorkee fi poolisiitti harka kennachuu akka qaban yaada dhiheessaa. Chengis baay'ee aaruun meeshaa isaa harkatti baatee jiru nyaachifatee fuula isaatti qabuun alaammatee waan godhan poolisoonni yoo baran sin ajjeesa jedhee doorsisee afaan qabachiisa. Itti aanes dargaggootni sadan bosona keessaa bineensa adamsaa otoo jiranii bo'aan sadan isaanitti argamti. Isaanis ekeraa isheetu nutti dhufe jechuun bosona keessaa baqatanii sokkanii. Galgalas hiriyootni sadan bashannanaa dhugaatii dhugaa otoo jiranii tokko isaan keessaa fincaan fincaa'uuf gara dukkanaatti bahaa. Otoo fincaa'aa jiruus dubartii uffata adii uffattee ciistu argee adda baafachuuf fuula ishee yeroo garagalchuu bo'aa turte. Innis naasuu fi sodaadhaan hiriyoota isaatti himuuf fiigee yeroo dhaqu faffaca'anii bakka sana gadhiisanii turanii. Gara mana isaatti yeroo galus daddabalteetti mul'achuu bo'aarraa kan ka'e rafuu dadhabee hirriba malee bulaa. Ganamas hiriyaa isaatti waa'ee turtii isaa galgalaa fi ekeraa bo'aa itti hima. Hiriyaan isaa sunis ani waanan bo'aa arginatti fakkaachaa dhiphachaan bule jedhaanii. Baadiyaa kana dhiisnee bahuu qabna malee namootni naannoos waan nuti goone kana yoo nurratti baran nuun gadhiisanii magaala gallee jiraachuu qabna waliin jedhu. Garuu inni tokko homaa hin baranne gara magaala yoo deemnes waan hojjennu hin qabnu jedha. Turtii yeroo booda ammas sadan isaaniiyyuu adamuuf bosonatti bahanii isaan argina. Isaan keessaa isa tokkotti bo'aan ni mul'atti. Naasuudhaan sodaatee otoo fiiguu otoo hin yaadamiin ulee guddaadhaan addarra rukutamee kufee du'a. Hiriyaan isaa inni tokkos mana isaa keessatti sagalee nama dhiphisan itti dhagahamurraa kan ka'e rafuu dadhabee darbees fuulli bo'aa ittiin argama ture. Akka hiriyaa koo akkan ajjeefamne jedhee ganamaan gara mana amantaa deemuun kadhannaa godhata. Itti aanuun gara Cheng deemee balleessaa keenya namoota naannootti himnaa. Ani nagaa dhabeen jira jedha. Chengis aaruun fuula isaa buunyaadhaan dhahuun kuffisee jecha tokkitti akka hin dubbanne akeekachiisa. Innis yeroo falmu kuffisee hanga isa gahutti reebaa. Guyyaa itti aanutti qurxummii otoo kiyyeessuu sagaloonni adda addaa isatti dhagahamu eegalu. Ol jedhee yeroo ilaalus waan tokko illee hin mul'atu ture. Akka tasaas bishaanichi ni socho'e. Kanaanis baay'ee nahee ni sodaates. Bakka sanaas baqachuuf yeroo jedhu namni eenyummaan isaa hin argamne tokko duubaan qabuun bishaan keessa seensisuun ukkaamse ajjeesa. Du'a hiriyoota isaatti kan yaadde abbaan Cheng waan goote yoo jiraate otoo yeroon hin darbiin dhaqiitii waajjira poolisootti eerii. Kanaan alaa carraan hiriyoota kee si qaqqabuu danda'a jedhaanii. Chengis wanti uumamu hin jiru jedhee abbaa isaatti baacee sokka. Halkanis Cheng haadha manaa isaa waliin otoo rafuu sagalee dhagahaa. Haadha manaa isaa dammaqsee sagalichi sittis dhagahameera jedhee gaafata. Haati manaa isaas homaan ittiin hin dhagahamne na jeeqxe jettee itti aartee deebitee rafti. Daqiiqota boodas sagalee makana dhagahaa. Naasuutiinis ka'ee ibsaa ibsuuf yeroo yaalu ifichi ifuu dida. Dukkanicha sodaatee shaamaa qabsiifatee yeroo naannahu fuula bo'aa isa sodaachisaa argee baay'ee nahee akka ta'u ta'ee haaduu fudhachuun kan ekeraa fakkaatu sana daddabalee waraane. Turee gara qalbii isaatti yeroo deebi'u kan waraane haadha manaa isaa ture. Waan godhe kanas amanuu dadhabee akka daa'imaatti saqasaqamee boo'a.
Akka carraas duubatti yeroo galagalu namni eenyummaan isaan beekamne tokko uleedhaan rukutee akka inni of wallaalu godha. Yeroo dammaqus taa'umsa irratti hidhamee of argaa. Waan inni hin yaannes ni ta'ee ajjeeseera jedhee yaada kan ture Yoodii fi Bo'aan lubbuudhaan jiru fuula isaa duras dhaabataniiru. Gara duubatti deemine yeroo ilaallu Cheengifaa ajjeesneerra jedhanii awwaalanii erga deemanii booda bokkaan jabaan roobuun biyyoo isaanii irraa xaraguun akka isaan lubbuudhaan oolan ta'a. Wal gargaaranii madaa isaanii erga qorfatanii boodas bultii muraasaaf hanga fayyanitti bosona keessa turanii boodarra karoora akkanaa baafachuun badii hamminaa isaan irra gahe kana hamminumaan deebisuun ijaa baafatanii. Cheengi erga kana dhagahee booda akka isan ajjeesneef lubbuu isaatti kadhatus jaalalleewwan kun lamaan isa dhagahuu hin barbaanne. Gara laafummaa tokko malee isas ni ajjeesanii. Fiilmichis kanumaan xumuramaa. Waan gaarii hojjechuu fi waan qajeelaa ta'e yaaduun ofuma keenyaaf jennee dhaamsa gabaabaa isiniif dhaamna. Chaanalii keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Laayikii fi koomentii gochuun yaada keessan nu gahuuf hin dagatina. Viidiyoo biroodhaan hanga wal arginutti nagaan nuuf tura.